Ministeerri Muummee Federii Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiitiif Sudaan jiru. Magaalaa Finfinneetti dhaabbileen daldalaa 21 saamsamuun biiroon daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseeti jira. Yoo harka fuune akkam jirtu jaalatamoo daawwattoota keenya bakka irraa nu daawwachaa jirtan maratti nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haadha qabu. Waliif TV irraa oduulee isaatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya. Oduu isinitti muudhaan kan isin faana turtuan Asaantii Mahammadii hanga xumura oduu keenyaatti nu faana tura. Ministeerri Muummee Federii Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiitiif Sudaan jiru. Walgahii dilee mana maree bakka bu'oota uummataa 36ffaa darbe irratti Itoophiyaan wal dhabdee Sudaan mudate furuudhaaf hojjechaa jiraachuunis ibsameeti jira. Odii Musaa dabalata qaba. Ministeerri Muummee Federiidhaa Abiy Ahmed guyyaa irraa Sudaan keessatti karaa ittiin nagaa buusuun danda'amu irratti mari'achuudhaaf Sudaan seenaniiti jiru. Biyyi ollaa Itoophiyaadhaa ta'u waraanaan bututtee jirtu Sudaan tasgabbii dhabuudhaan balarra eega buutee bubbultee jirtu yeroo ta'u qabsoo Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaloo wal qabaa jiraniin Sudaan diigamaati jirti. Walwaraansi keessoo Sudaanitti eegalame kun ammoo walwaraansi humna dafee dhaqqabaa Sudaanii fi humna raayyaa ittisaa Sudaan jidduutti bara dabre eegalee utaalee biyyattii hunda keessatti balaa hamaa hordofsiisurra dabre biyyoota ollaatiifis yaaddoo nagaa fi tasgabbii biyyoolessaa tahaati jira. Gaaga'ama biyya ollaa Itoophiyaa Sudaanitti mudataa jiru kana kan ilaallateen ammoo muummeen ministeera Itoophiyaadhaa ibiddi ollaa isatti qabate kun akka hara biyya isatti asin tarkaanfanneef ibiddi Sudaanitti qabate kun akka gama Itoophiyaatitti daangaan tarkaanfanne taasisuu irratti kan fulleeffateen ibidda Kaartumitti qabate kana achumatti dhaamsuun akkaataa danda'amu irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibidda Sudaan gubaa jiru kanatti bishaan naqanii ibidda kana dhaamsuudhaaf ejibbaata biyyi isaa Itoophiyaan taasisaa turte daran cimsuudhaaf akka jiran torbaan dabre mana marii bakka bu'oota uummataa irratti kakaasanii turan ta'uun isaa kan yaadatamudha. Daawwannaan ministeerri muummee Itoophiyaa Sudaanitti waggaa dabre eega wal waraansi eegalee asitti taasisan kun daawwannaa jalqabaa kan muummichi ministeera eega Sudaan keessatti wal waraansi jalqabee asitti gama Kaartumitti taasisan yeroo ta'u daawwannaa kanaan ammoo ministeerri muummee Itoophiyaadhaa ibiddi Sudaan Kaartumitti qabate kun akka Finfinnee Itoophiyaatti daangaan qaxxaamurreef achumatti bishaan itti naqanii dhaamsuudhaaf imala qabbanaa fi imala nagaa imala tasgabbii Sudaaniif akkaataan itti deebisuun danda'amu irratti fulleeffachuudhaan ministeerri muummichaa taasisaa jiru ta'uun isaanii yaadatama. Waajirri ministeera muummee Abiy Ahmed akka beeksisetti yoo ta'e daawwannaan isaanii kun kutannoo tasgabbii Sudaaniif furmaata waaraa barbaaduudhaaf itti fufe jechuudhaan beeksiseeti jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed yeroo magaalaa Port Sudaan ga'anitti ammoo ajajaa waraana Sudaanii fi bulchaa biyyattiidha Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin simannaan waan taasifameefiiti jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataatiif dhiyeenya kana walgahii 36ffaa idileedhaa ka adeemsifamee ture irratti haasaa taasisaniin dhimma keessoo Sudaan keessa seenuurraa if qusatee jiraachuu kan ibsan yeroo ta'u garuu immoo ibidda Sudaanitti qabate kana biyya ollaa isaatirraa dhaamsuudhaaf bulchiinsi Abiy Ahmed carraaqaa jiraachudhaa fi carraaqqii taasisan kanas ammoo cimsanii kan itti fufan ta'uu haasanii turuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan biyyoota ollaa Sudaan kanneen baqattoonni kumaatamaan itti baqatanii jiran keessaa biyya takka taatus garuu ifiifis wal waraansa keessoodhaatii fi walibbu'insa keessa biyya turte taatullee ammoo walibbu'insi biyya ollaa isii keessatti deemaa jiru isii yaachisuudhaan biyya ollaa isiidhaa Kaartumiif dhimmamaati jirti. Keessumaa ammoo Sudaan tan Itoophiyaadhaan wal daangeessanitti lollee babal'achaa dhufuun yeroo gabaafamaa jirutti gama daangaa Itoophiyaa fi Sudaanitti wal waraansi keessoo Sudaan babal'achaa dhufuun Itoophiyaadhaafis ammoo yaaddoo guddaa ta'aa dhufeeti jira. Kanarras dabruudhaan ammoo waraanni keessoo Sudaanitti deemaa jiru kun biyyoota ollaa Sudaanii wajjin daangaa qooddatan hundaa fi biyyoota Afrikaa gama baatiif hawaasa idil addunyaatiif fi biyyoota Arabaa hundaaf wal waraansa yaaddoo guddaa ta'ee jirudha. Sababa kanaan ammoo bulchiinsa seenaa kibba Sudaanitti argamurra namoonni 130 ol buqqa'uu malu jaamee eegamaa jiru yeroo ta'u waraanni Sudaan keessatti deemaa jiru kun ammoo wal waraansa lubbuu lammiilee kumaatamaan
lakkaaman galaafatee jiruu fi walwaraansa lammiiwwan biyyattii miiliyoonaan qeefii qabeenya isaaniitirraa buqqisuudhaan baqataa taasisee jirudha. Walwaraansi Suudaan keessatti deemaa jiru kun Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaloo jidduutti eega dho'ee asitti yeroon turtii waggaa tokko lakkoofsee jiru ta'us garuu haga aduu guyyaa irraan tanaatitti waraanni Suudaan kun qabbanaan jiru. Keessumaa ammoo walwaraansa Suudaan kanaan kan wal qabateen haleellaa humnoonni dafee dhaqqabaa Suudaan kan Jeneraal Mohammad Hamdan Dagalooniitiin durfaman biyyattii keessatti kutaalee Suudaan bakka garaagaratti raawwachaa jiruun biyyattiin balaa guddarra buutee jiraachuu bira dabarte lammiiwwan nagaa miidhamaa akka jiran gabaasni miidiyaalee Suudaan irraa ba'an gabaasaa ka jiru yeroo ta'u dhiyeenyuma kana ammoo haleellaa humni dafee dhaqqabaa Suudaan raawwate jaameen dhumaatiin guddaan daa'imman irratti ga'uun ni yaadatama. Kanas haa ta'u san walwaraansa keessoo Suudaanitti uumamee jiru kanaaf fala waaraa barbaaduu irratti fuulleeffachuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaadha Abiy Ahmad gama biyya ollaa isaa Suudaanitti qajeeluudhaan Suudaan ga'aniiti jiru. Kantiiboonni magaalota garaagaraa misooma kooriidarii magaalaa Finfinnee daawwatan. Kantiiboonni magaalota Itoophiyaa garaagaraa misooma kooriidarii Finfinnee naannoo garaagaraatti hojjetamaa jiran daawwataniiti jiru. Hanga ammaatti hojiilee misooma kooriidarii magaalattiitti gaggeeffaman ilaalchisuun kantiibaan bulchiinsa magaalattii Aadde Adaanach ibsa taasisaniin bu'uuraaleen misoomaa qindaa'inaan diriirfamuu eeraniiti jiru. Dabalataan sochii tiraafikaa magaalattii giddugala tokkorraa to'achuuf sirni dandeessisuu akka jiraatus akeekaniiti jiru. Misooma kooriidarichaa tajaajilaaf mijataa taasisuu bira darbee magaalaa qulqullooftuu fi hawwattuu taasisuuf kan tumsan ta'us eeraniiti jiru. Magaalaa Finfinneetti dhaabbileen daldalaa 21 saamsamuu biiroon daldala bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseeti jira. Bara baajataa xumurameetti dhaabbilee daldalaa 400 magaalattiitti argaman irratti hordoffii fi to'annoonis taasifamaa tureera jedhan Kennaa Darajjee dabalata qabdi. Magaalaa Finfinneetti dhaabbileen daldalaa 21 saamsamuu biiroon daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibse. Finfinneetti dhaabbilee daldalaa sirnoota daldalaa cabsan 50 caalan irratti tarkaanfiin seeraa fi bulchiinsaa fudhatamuu fi kanneen keessaa ammoo dhaabbileen daldalaa sirna daldalaa hin eegne 21 akka saamsamu oomishaaleen isaanii gabaarraa akka walitti qabamuu fi tarkaanfileen biroon irratti fudhatamuu biiroon daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Daayirektarri kominikeeshinii biirichaa Sawunnat Ayyaaleen akka ibsanitti bara baajataa xumurametti dhaabbilee daldalaa 400 magaalattiitti argaman irratti to'annoo fi hordoffiin taasifameera jedhan. Haaluma kanaan sirna daldalaa kanneen hin eegne dhaabbilee daldalaa 50 ol irratti tarkaanfiin seeraa fi bulchiinsaa fudhatamuu dubbataniiru. Kanneen keessaa dhaabbileen 21 akka saamsaman oomishaaleen isaanii gabaarraa akka walitti qabamuu fi tarkaanfileen biroon irratti fudhatamuu hubachiisaniiru. Eeyyama malee daldaluu fi haaromsa taasisuu dhabuu oomishaalee daldalaaf dhiyaatan qulqullina kan hin qabne ta'uu fi ibsa gatii oomishaalee ifatti maxxansuu dhabuun seerota dhaabbileen kunneen darbanii argaman ta'uun eerameera. Kana malees hawaasa sirna daldalaa fayyaalessa magaalattiitti gabbisuu fi seera daldalaa sirnaan hojiirra oolchuu uumuuf hojiin hubannoo uumuu gaggeeffamaa jiraachuu ibsameera. Naannoo Oromiyaatti piroojektonni misooma garaagaraa 20 ol ta'an birrii biliyoona 79 ijaaraman eebbifamaati jiru. Girmaa Guddisaa guutuu gabaasa kanaa qaba. Bara bajataa 2016 keessatti piroojeektiiwwan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hojjetamaa jiranii eebbifamuun tajaajilaaf oolaa jiru. Haaluma kanaan sadarkaa naannoo Oromiyaatti piroojektonni misoomaa 20 ol kan ta'an birrii biliyoona 79 oliin hojjetamaa turan aangawoota mootummaa fi qaamota dhimmi isaan ilaallatuun eebbifamaa kan jiran yoo ta'an piroojektonni kunneen ammoo tajaajila hawaasaaf kan oolanii fi jiruuf jireenya hawaasaa kan fooyyeessan ta'uu himamee jira. Haaluma kanaan Asallaatti piroojektonni birrii biliyoona 1.2 ijaaraman eebbifamanii jiru. Sirna eebbaa kanarratti sadarkaa itti pirezidaantii qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Hakim Muluu fi hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa obbo Muhammad Guyyee akkasumas keessummoonni argamanii jiru. Piroojektonni kunneen bishaan dhugaatii, gamoo bulchiinsaa, magaalaa Abbaa Darbee Afurii, misooma qarqara laggeenii, iddoowwan bashannanaa fi sagantaa adda addaaf oolu kan hammate ta'uun eerameera. Akkasumas bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujjeetti
piroojektonni misooma birrii biiliyoona 1.2 ijaaraman eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'anii jiru. Saganticha irratti afyaa'in caffee Oromiyaa aadde Saadaa Abdurrahmaan, kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa fi qondaaltonni biroon argamanii jiru. Piroojektonni eebbifaman kunneen manneen barnootaa bu'uura boruu, mana barnoota moodel eegduu Shaggar sadarkaa tokkoffaa, riqichaa waajjira bulchiinsa aanaa Koloboo, Bo'oololaa, Industirii Godoo, daandii cirrachaa, mana murtii aadaa fi kanneen biroo bajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataan ijaaraman ta'uun ibsamuu ragaan kominikeeshinii magaalicharraa arganne ni mul'isa. Akkasumas godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Iluutti piroojektonni birrii miiliyoona 125 oliin ijaaraman xumuramuun eebbifamanii jiru. Saganticha irratti itti gaafataman waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa fi hooggantoonni biroon argamanii jiru. Mootummaan piroojektota misooma garaagaraa yeroo qabameefitti qulqullinaa fi baay'inaan ijaaruun tajaajilaaf banaa jiraachuu ragaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa. Bifuma wal fakkaatuun godinaalee Baalee Bahaa fi Harargee Bahaatti piroojektonni 516 birrii biiliyoona 5 oliin ijaaraman eebbifamanii jiru. Godinaalee kanneenitti piroojektonni fayyadamummaa uummataa mirkaneessan xumuruun tajaajilaaf banaa ta'an jiraachuu ibsamee jira. Godina Harargee Bahaatti bara kana piroojektonni misooma garaagaraa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu danda'an 413 ol birrii biiliyoona 3.3 oliin hojjetaman tajaajila uummataaf banaa ta'aniiti jiru jedhamee jira. Akkasumas godina Baalee Bahaatti piroojektonni misooma garaagaraa 103 bajeta birrii biiliyoona 1.7 hojjetamanii eebbifamanii jiru. Haaluma kanaan itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin godina Qellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti piroojeektii bishaan dhugaatii birrii miiliyoona 121 oliin ijaarame eebbisisanii jiru. Godinichatti piroojektonni 788 birrii biiliyoona 11.2 oliin ijaaraman xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'uu bulchaan godina Qellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa ibsanii jiru. Oromiyaatti piroojektonni bishaan dhugaatii 899 ol birrii biiliyoona 7 fi miiliyoona 515 oliin ijaaraman xumuramuun hoogganaan itti aanaa biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Araarsaa Abdullaaxiif ibsuu ragaan waajjira kominikeeshinii godina Qellam Wallaggaa irraa arganne ni mul'isa. Eebba fiilmii Soolanee ilaalchisuudhaan ibsi miidiyaaleedhaaf laatameeti jira. Fiilmichi hojjetamee xumuramuudhaaf waggaa 2 olii fi birrii miiliyoona 5.2 oliin akka hojjetames ibsameeti jira. Fiilmichi sanbata xiqqaa dhufu Finfinneetti akka eebbifamus himameeti jira. Liyaa Taaddasaa dabalata qabdi. Fiilmiin mata dureen isaa Soolanee jedhu sanbata xiqqaa adoolessa 6/2016 kan eebbifamu ta'uu koreen fiilmii kanaa ibsa kennaniiti jiru. Fiilmiin Soolanee aartistii Keeyeroon Darajjeen kan barreeffame yoo ta'u hojjetamee xumuramuun sanbata dhufu adoolessa 6/2016 sa'aatii 8 irratti hoteela intarnaashinaala Ililliitti kan eebbifamu ta'uu ibsi miidiyaaleef kennameeti jira. Fiilmii Soolanee fiilmii Oromoo hojjetame keessaa adda kan godhu qulqullina kan qabuu fi taatota buleeyyii ta'an warroota haaraa waliin qindeessuun kan hojjetame ta'us himameeti jira. Taatoo fi barreessituu fiilmii Soolanee aartistii Keeyeroon Darajjee fiilmiin kun hojjetamee xumuramuuf waggaa 2 ol kan fudhatee fi qarshii miiliyoona 5.2 kan hojjetame ta'uu ibsa guyyaa har'aa kennameen himteeti jirti. Fiilmii kana hojjechuuf baajata guddaa miiliyoona 5.2 kan fudhate yoo ta'u hojjennee xumuruuf waggaa 2 ol nutti fudhateera. Waaqayyoof galanni haa ta'u amma kunoo bu'aa ba'ii meeqa booda xumuramee eebbaaf dhiyaateera. Gulaalaa iskiriiptii fiilmii Soolanee obbo Warquu Gaaddisaa akka jedhanitti aartistii Keeyeroon Darajjee ogeessota 48 waliin ta'uun baqannaa biyya hambaa waggaa 5 booda fiilmii Soolanee xumuruun eebbaaf qaqqabsiisuu himaniiti jiru. Egaa kana booda gara alaatti eega baqattee booda biyya baargama ceetee biyya Awustiraaliyaa keessatti waggaa 5 turte. Waggaa 5 turte achumaan hin hafne waan ishii keessatti itti taa ture aartii ishii keessa ture fudhattee gara biyya ishiitti deebite waggaa 5 booda jechuudha. Gara biyya ishiitti ennaa dhuftu fiilmiin Soolanee jedhu kana iskiriiptii isaa qabattee dhuftee ogeessota namoota 48 waliin ta'uudhaan fiilmii Soolanee kana hojjechuu eegalte. Daayirektara fiilmii Soolanee aartistii Fiqaaduu Daadhii akka jedhutti taatoon kamiyyuu akkaataa duudhaa hawaasichaa eegeen gahee isaa akka bahatuuf dhiibbaa gaariin uumamaa turuu himuun walumaa galatti fiilmii xiyyeeffannoo guddaan hojjetame ta'uu himeeti jira. Taatoo bakka sana madaalu miirri sun irraa deemu akka ta'uuf fiizikaal karaakterizeeshinii irratti hojjenneerra. Akkasumas amala taatotaa irratti amalli sun taatoo sanarraa akka deemuu fi seenaa sana haala bareechee akka itti fufuuf isa behavioral characterization jennuu fi haala jireenya hawaasaa fi walitti dhufeenya taatotaa irratti fiilmii xiyyeeffannaan hojjetamedha.
Taatoo fiilmii Solanee kan ta'e artisti Amaanuel Fiixumaa Gamasaatiin fiilmii kana osoo hin eegalin yeroo shaakalaa bal'aa kan qabaatanii fi fiilmii kana kan adda isa taasisu bilisummaa seenaa isaa ta'uu himeeti jira. Yeroo shaakalaa gahaadha kan qabaanne keessattiyyuu immoo fiilmiin kun miironni fiilmii kana keessa jiran akkam ta'uu qabu haala kamiin wal simsiisnee adeemsisuu dandeenya isa jedhu irratti sirriitti dubbannee sirriitti shaakalleetti gara waraabbii fiilmii kanaatti kan seenne jechuudha. Fiilmii kana kan adda taasisu inni ijoon bilisummaa seenaa isaati. Seenaan isaa bilisummaa guddaa goonfate kan barreeffamedha. Gammachuu fi miira adda ta'een nunis immoo miira keenya osoo hin daangessin akka hojjennuuf kan nu kakaasedha jechuudha sodaa malee. Fiilmiin Solanee godinaalee Oromiyaa garaagaraa akkasumas biyya hambaa baqattoonni Oromoo argamanitti kan agarsiifamu ta'uu himuun xumura irrattis hawaasni Oromoo hundumtuu sanbata xiqqaa adoolessa 6 hoteela intarnaashinaala Ililliitti argamuun akka hirmaatan affeerraan taasifameeti jira. Naannoo Hararitti ayyaana idil addunyaa guyyaa Harar 26ffaa sababeeffachuudhaan hojiin tola ooltummaa hojjetamaa turan ammas hojjetamuu itti fufaniiti jiru. Daraartuu Garbaa guutuu gabaasa kanaa qabdi. Naannoo Hararitti ayyaana guyyaa Harar idila addunyaa 26ffaa sababeeffachuun hojiileen tola ooltummaa hojjetamaa jiru. Naannoo Hararitti ayyaana guyyaa Harar idila addunyaa 26ffaa sababeeffachuun hojiileen tola ooltummaa torbanoota kana hojjetamaa turan guyyaa har'aas itti fufinsaan hojjetamaa ooleera. Guyyaa kana hojiileen manneen dadhabootaa haaromsuu, dhiiga arjoomuu fi kanneen biroo hojjetamaniiru. Bulchaan bulchiinsa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii wayita kana akka jedhanitti tola ooltummaan hojii gaarummaa, qajeeltummaa fi gaarummaa fedhii ofiin taasifamuudha jedhani. Obbo Ordiin akka jedhanitti hojiin tola ooltummaa wal gidduutti hariiroo kan cimsu, waliif yaaduu fi waliif hirmachuudha. Namni hundi waan danda'uun hojii tola ooltummaa hojjechuu ni danda'a kan jedhan bulchaan bulchiinsaa kun keessumaa tola ooltummaa keessaa tokko kan ta'e dhiiga arjoomuun ni barbaachisaa jedhaniiru. Qaamoleen biyya keessaas ta'e biyya alaa kanneen deeggarsa taasisanii fi fuulduras hojii gaarummaa irratti hirmaatan hunda galateeffataniiru. Hooggantuun biiroo dubartoota daa'immanii fi dargaggoota naannichaa aadde Raamziyaa Abdul Wahaab gama isaaniin ayyaana kana ilaalchisuun hojiilee mana maanguddootaa haaromsuu, dhiiga arjoomuu fi dadhaboota deeggaruu hojjetamaa akka jiran dubbataniiru. Keessumaa hojiilee tajaajila tola ooltummaa ganna baranaatiin haaromsi mana dadhabootaa 100 jalqabamuusaa dabalanii ibsaniiru. Guyyaa kana bulchaan bulchiinsaa obbo Ordiin Badrii dabalatee hooggantoonni olaanoo naannichaa, miseensonni kaabinee, Itoophiyaanonni biyya alaa jiraatanii fi dhalootaan Itoophiyaa fi keessummoonni biroon argamaniiru. Hararitti ayyaanni guyyaa Harar idila addunyaa 26ffaa sababeeffachuun hojiileen tola ooltummaa hojjetaman kun ammas itti fufinsaan ni gaggeeffama. Egaan jaalatamoo daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduuleen sa'aatii kanaaf qindeeffannee kana gaammaa turanii oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turte aan Asaantii Mahammadiin ture. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif galatoomaa jechaa qophiileen Waliif TV hafan itti fufuu turtii gaarii.